waaqayyo irra qabeenya isaarra immoo waaqayyoon dursee waan amanatuuf iyyuu qorumsa kanaan waaqayyo isa ilaale. Kanaaf waaqayyotti waan amanuuf rakkinuma isaa sana keessatti gidiraama isaa sana keessatti Iyyoob yaadi waaqayyoo qobaadha jedhe eenyuyyuu isa geeddaruu hin danda'u. Dursee kan naaf yaade dursee kan naaf akeeke dursee waa'ee kootiif yaada waaqayyoo keessa kan jiru naaf raawwachuudhaaf yaadni isaa kan eenyurraayyuu qobaadha. Eenyummoo isa geeddaruu hin danda'udha. Kanaaf har'as yaadi waaqayyoo yaada eenyurrayyuu qobaadha. Innis immoo yaada gaariidha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Biyyi lafaa seexanni hin duutaa hin baddaa ati hin jiraattu abdiin qabduu jechuu danda'a. Waaqayyo garuu yaada gaarii siif qaba. Waaqayyo garuu akeeka gaarii siif qaba. Har'as haala ulfaataa keessa dhaabattee abdii kutattee du'aaf jireenya gidduu kan jirtu waaqayyo akeeka siif qaba. Abdii kee amanannaa kee waaqayyo irra kaawwadhu. Haalli hin daangessu fageenya, barri hin daangessu dadhabbii fi jabinni kee. Kanaafiyyuu haalota irratti siif argamu, rakkina kee irratti siif argamu, ijji keessan gara waaqayyoo haa ilaalu. Yaadi keessanis immoo waaqayyo wajjiniin haa ta'u. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf egaa jireenyi keenya gaafa waaqayyo irraa abdiin keenyaaf amanannaan keenya gaafa waaqayyo irra jiraate waaqayyos immoo haala ulfaataa kam keessattuu namaa wajjin jira. Maqaan waaqayyo gooftaa bara baraan haa eebbifamu. Itti of kennaa waaqayyotti amanadhaa waaqayyoon. Hin danda'a waaqayyo danda'ummaa isaatti amanaa dhumtuu harka waaqayyoo keessa jira. Kanaafis isin isa durii sana isa darbe sana hin yaadatinaa jedha macaafa Isaayyaas raajichaa 43:18 irratti hattane yoo dubbifattani. Kanaafis isin isa durii sana hin yaadatinaa wanta darbeettis yaada keessan hin hidhinaa. Kunoo ani waan haaraa nan godhaa isin hin argitanii innoo ammayyuu as ba'utti jiraadha. Ani lafa onaa keessaa karaa nan baasa, lafa duwwaa keessaas bishaanota nan lolaasa. Guchiiwwan simbirroonni caakkaa dhuganii na galateeffatu jedha. Hin yaadatinaa maaloo haalota kaleessaa eenyutti dubbata waaqayyo Israa'elootatti dubbata. Isa darbe sana hin yaadatinaa. Waan haaraan godhaan ulfina haaraatu fuula keessan dura jira. Sabni Israa'el utuu karaa deemaa jiraniitu iddoo waaqayyo isaaniif yaadee manaa isaan baasee hin geenye. Maaliif waaqayyotu dubbatee isaan baasee isaaniin achiin isaan ga'uu dadhabe lakki humni isaan dadhabne yaadni isaa akkuma kaleessaati akeeka gaarii Israa'elotaaf qaba. Garuu garaa murteessuu dhaban Israa'eloon hin gungumu utuu waan gaariidhaan gaggeeffamanii utuu waaqayyo gooftaan waaqarraa mannaa harcaasee isaan sooru utuu lafa onaa keessatti iddoo waan tokko hin argamne keessaa bishaan burqisiisee isaan obaasu hin amananii gaarummaa waaqayyoo arganii waaqayyoon hin galateeffatan hin gungumu. Kanaafi bofti iddee isaan akka fixu lafti tarsa'ee akka isaan liqimsu warri waaqayyo akka jedhe gosoota Israa'elotaa 12 keessaatii gaaddota ergi jedhe waaqayyo Museedhaan. Gaaddota ergi jedhe seera lakkoofsaa keessatti yoo dubbifattan gaaddota ergiitii biyya Kana'aan biyya aannanii damma baasu biyya Heetotaa, Amoorotaa, Hiitotaa, Ibuusotaa saba kana isa gurraan dhaga'an ijaan arganii akka dhaalanii fi biyyichi gaarii akka ta'e ati gosoota Israa'elotaa keessaa nama 12 ergi jedheetu waaqayyo gooftaan yeroo itti Museetti dubbatu argina. Isaanis Museen nama 12 yommuu ergutti isaan biyya sana deemanii dhaqaniitu kaanii gara Israa'elotaatti yeroo deebi'anii nuti isaan biratti amma quruphisaan geenyoodha. Amma sabni kun namoonni kun akka bifa fakkaatti waaqayyootti kan uumamanidha. Bineensota caakkaa irraa munyuuqaa lafarraa wanti nama adda taasisu akka bifaaf fakkaatti waaqayyootti namni kan uumame waaqayyo ufiisaa jaallatee nama ufitti aansee akka bifaaf fakkaatti isaatti uume sammuu qaba yaaduu danda'a wantoota kamirraayyuu namni adda. Garuu sabni kun namni kudhan maal jedhani nuti isaan biratti hamma quruphisaa hin geenyu isaan amma birbirsaa ga'uu jedhan. Maaltu ta'e amma kana gidduutti haala ilaalcha amantii isaaniitu gadi bu'aa ta'e. Kaalebii fi Iyyaasuun warri gargaarsa waaqayyootti amanan garuu maal jedhan isaan gurguddoota garuu waaqayyo isaanirraa gaaddidduu fuudheeradha. Ilaa isaanirraa maal godheera waaqayyo gaaddidduu fuudheeraa jedhan. Ilaa arras waan sodaachise jireenya kee liqimse amantii kee liqimse kaayyoo kee liqimse mul'ata kee liqimse maqaa gooftaa Yesuusiin guddummaa isaa ilaaltee jecha isaa haala isaa ilaaltee isa keessaa hin ba'u jetteerraa waaqayyo gaaddidduu fuudhee harkaa si baasa. Isaanirraa waaqayyo
gaaddidduu fuudheera biyyicha hin dhaalla sa waaqayyo nutti dubbate kana dhaqnee hin qabannadhan akkuma dhaqanii akkuma dubbatan akkuma afaan isaanii akkuma amantii isaanii namoota hamma kana keessa nama lama Kaalebii fi Iyyaasuutu biyyicha dhaale. Maalidha isaan eenyuun caalanii namoota warra kaan irraa adda lakki wanta adda isaan taasisuun qaban maali garuu amantii addaa qabu. Har'as amantiin kee lagichati hin ce'u jette laga yaaddoo sana si ceesisa. Har'as amantiin kee waan ati harkaa hin ba'u jette harkaa si baasa. Har'as amantiin kee waan ati hin danda'u jette si dandeessisa. Har'as amantiin kee waan ati tarkaanfadhee kana darbee jiraachuu hin danda'u carraa jireenyaa hin qabu jettu Waaqayyo Gooftaan si dabarsee carraa jireenyaa siif qaban. Amani garuu Waaqayyoof galanni guddaan ta'u Luqaas keessatti isin amantii hamma ija sanaa fi caawutuu qabaattanii qilxuu kanaan buqqa'ii galaana keessa dhaabame hin jettu innis isiniif hin abboomamaa jedha. Amma doorzerii meeqa kan galagalchee dhaqee buqqisuu hin dandeenye qilxuu kanaan utuu buqqa'ii galaana keessa dhaabame jettanii isiniif hin danda'amaa jedha. Maalidha? Maaltu akkas akka ta'u isa taasisa amantiidha. Egaa har'as nama baay'ee dura gaaratu jira gaara socho'uu hin dandeenye. Nama baay'ee dura kiyyootu jira kiyyoo ka'uu hin dandeenye. Maaliif rakkina haalaan wantoota garaagaraatiin kan qabamee darbuu dadhabe jira. Kiyyichi fuula kee duraa qabee si dabarsuu dadhabe amantii keetiin Waaqayyo isa danda'utti yoo amanatte kiyyichi hin ciccita. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Warri hin nyaanna hin dhaalladhan inuma argan inuma nyaatanii biyyicha sinuma dhaalan. Warri garuu nuti nyaannu isaan fayyaatti nu liqimsu isaan hamma birbirsaa ga'u nu biratti amma qurubbisaa hin geenyodhani lafumatu liqimsee isaan fixe. Maqaa Gooftaa Yesuusin waan si liqimse harkaa si tubsiiseera sa'aatii kanaa kaasee. Haalelluuyaa. Maqaan Waaqayyo Waaqa jiraataa bara baraan eebbifamu. Maaltu jireenya keessan liqimse amma yeroo kana mee waan ittiin qabamtan waan keessa jirtan waan jireenya keessan qabe waan sammuu keessan nagaa keessan qabe dhaabadhaati jireenya keessan keessatti mee itti yaadaa of ilaala. Utuu Waaqayyo jiruumoo maali ati maaliif kiyyoo rakkinaa keessa naannoftaa? Utuu Waaqayyo jiruumoo maalati maaliif ba'aa ulfaataa baattee adeemtaa? Hin amantu Waaqayyotti. Wanti Waaqayyoof hin danda'amne jiraaree jedhama sagaleen Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Keessumatti bara keenya kana keessa rakkinni tokko yoo uumame mataa yoo nu bowwaafate waan tokko yoo nu mudate Waaqayyo wajji walitti dhiyaachuu sagalee Waaqayyoo dubbifachuu daqiiqaa walakkaaf jilbeenfannee kadhachuurra miidiyaarra asiifachi oofuudha haasa'uu oduu garaagaraa dabarsuudha. Akkasitti Waaqayyo wajji wal arguu dandeenyaa nuti. Jireenyi keenya Waaqayyo wajjin akkamitti wal argaa jira? Maal baattee naanna'aa jirtati? Namoonni baay'een yeroo mana waaqeffannaa deemanii waldaa meeqa keessatti argamu? Har'a ergaan abbaa baluuf intala baluuf darbeedhu. Ufii isaan immoo gaaffii qabu. Ufii isaan immoo rakkina keessa naanna'u. Maalati Waaqayyo sitti dubbatee isa sirra jiru ba'aa ulfaataa sirraa kaasuu dadhabe isuma kan namaati jettee odeessitu sana Waaqayyo si fayyisuu danda'ama. Garuun amantuu amani Waaqayyotti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Guyyaa tokko Gooftaan Yesuus Kiristoos gara ciisa bishaan gamaatti utuu ce'aa jiru namni Yaa'iroos jedhamu jedha boqonnaa 8 irratti hidhattanii gadi sittanii lakkoofsa 40 kaaftanii yoo dubbifattanii Luqaas 8:40 irratti yoon dogoggoruu baadhe haqaniitu utuu bartoota wajjin Gooftaan Yesuus Kiristoos ciisa bishaan gamatti darbee utuu adeemaa jiruuti jedha. Namni Yaa'iroos jedhamu jedha intala waggaa 12 geesse qaba ture jedha. Isheenis immoo jalaa dhukkubsattee du'uu waan geesseefi dhaqeetu yaa Gooftaa mucaa waggaa 12 qabu na duraa dhukkubsattee du'uuf jettiiti koottuuti naa fayyisii jedheetu Yaa'iroos Gooftaa Yesuus Kiristoosiin utuu inni kadhatu argina. Gooftaan Yesuus Kiristoosis immoo gara mana Yaa'iroositti utuu adeemaa jiruuti. Gara mana Yaa'iroositti utuu adeemaa jiruuti dubartiin waggaa 12 dhiigdi ishee dhangala'e dhiigdi ishee lola'e tokko immoo Gooftaan Yesuus Kiristoos asirra darbaa jechuu dhageesseetu har'a fayyuutu naaf ta'a jettee mana isheetti utuu manaan bahii murteeffattee amantee manaa baate. Dubartii kana dhiigdi ishee waggaa 12 dhangala'e qabeenya qabdu hundumaa mana yaalaatti fixxee jedha. Qabeenya qabdu hundumaa mana yaalaatti fixxe qooda fayyuu garuu itti hammaachaa adeemee jedha.
dubbifadhaa kutaa sana 8 boqonnaa 8 Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 40 kaasaati. Qooda fayyuu jedha itti hammaachaa itti jabaachaa adeemee jedha. Amma qabeenya isheetti nafne dhukkuba isheettis fooyyee hin arganne. Gaafa waan qabduuf harkaa fixxu garuu sadarkaa dhumaarra sadarkaa du'aarra erga geesse waan itti yaalamtu isuma kaleessa ittiin qooda fayyuuyyuu itti jabaachaa adeeme sanaan immoo furmaata naa ta'a laata jettee gaafa immoo garatti deemtu dhabdu isaa dhaqanii furmaanni biraa argamu Yesuus Kiristoos achirra darba jechuun immoo hin dhageesse. Yeroo kanatti bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura kutaa gaffa'aa adeemu turan. Isheen immoo utuu mana isheetii hin ba'in maal gootee hin amante amantii isheedhaan immoo dhaqxee karaa dura dhaabbattee karaa ududuuba isaatii sharshaara wayyaa isaa tuqxee jedhe. Ela gaffa'aa adeemu hafuura kutaa adeemu gaffa'aa adeemuu fi tuquun immoo garaagara. Amma dubartii warri kun maaliin tuqu humnaan tuqaa humnaan gaffa'aa adeemu gooftaa Yesuus hafuura kutaa adeemu gooftaa Yesuusin. Isheen garuu dhaqxe maaliin tuqxe humnaan utuu hin taane amantiidhaan tuqxe. Har'asi rakkina kam biyya lafaa dhukkuba mo'uu kan danda'amu humnaan miti amantiidhaan. Amantiin immoo Waaqayyo biraa namaaf argama. Namni Waaqayyoon kadhate immoo amantii argata. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Isa booddee akkas jedhe gooftaan Yesuus kutaa sana keessatti eenyu kan na tuqennaan akkas jedhan Phexros fa'a. Maaliif kan si tuqe nu gaafattaa? Kan hafuura si kutaa deemoo baay'eedhaan lakki dubbiin isa miti. Kan na tuqeetu jira amma anaan humna fayyisuutu na keessaa ba'ee jedhe. Amma mee amantii Yaa'iroosii fi amantii dubartii kanaa wal bukkee qabne yoo ilaalle Yaa'iroosii dhukkubsataa mana kaa'ee dhufe maal fuudhee galaa jira Yesuus isa fayyisu fudhatee galaa jira. Amma dubartiin kun immoo gidduutti hidhatte maal gidduutti hidhatte dhimma Yaa'iroosii fi dhimma Yesuus gidduu jiru gidduutti hidhatteetu dhimmi ishee akka hojjetamuuf haaleluyyaa dhimmi ishee akka fiixaan ba'uuf akka fayyitee deebi'utuu fi dhaqxee dhimma isaanii gidduutti furmaata argatte. Har'as nan jedhan maqaa Yesuusiin abdii du'e mul'ata du'e kakuu du'e nagaa harkatti du'e maqaa gooftaa Yesuusiin sii fi du'a gidduutti Waaqayyo dafee ariifatee murtoo siifa kennu. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Akkamittiin nama si tuqe nu gaafattaa jedhan lakkedheennan humna fayyisuutu na keessaa ba'ee jedhe. Humni fayyisuun gaafa Yesuus keessaa ba'u isheenis lolaa dhiiga ishee sana bara dheeraaf itti dadhabde ofirraa dhabde. Intalli Yaa'iroos kun waggaa 12 dubartiin dhiigaan rakkattu kunis waggaa 12 umurii nama tokko daa'imummaarra gara dargaggummaatti gara sadarkaa dargaggummaatti tarkaanfachaa jiru baatte ba'aa ulfaataa kana dubartiin kun. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu hamma libsuu ijaatti sadarkaa dhumaarratti sadarkaa isheen du'aaf jireenya gidduu qabeenya ishees fixxee abdii ishee jiraachuudhaaf yerootti kutachuuf jettu gidduutti immoo Waaqayyo dhaqee qat godhee dhibee ishee sana irraa kute rakkina ishee sana irraanfachiise. Har'as Waaqayyo gooftaan maccaa jireenya keef abdii dhume mul'ata keef si harkatti dukkanaa'eef Waaqayyo furmaata fidee gara kee hin dhufa. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan eebbifamu. Isheenis of dhoksuu waan hin dandeenyeef dhaqxee maal jette? Anadha yaa gooftaa jette. Kan fayye ana, kan hiikame ana, kan furmaanni ta'eef ana, kan lolaan dhiiganarraa cite ana jette. Maqaa Yesuusiin har'as ati ba'aa sitti ulfaate rakkina bara dheeraa dhukkuba bara dheeraa ofirraa dhabii afaan guutii ana kan namni fayye ana namni hiikame ana namni du'a harkaa ba'e jedhii dubbachuu danda'e humna maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Haleluuyaa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Anadha jette dhaqxee miilla Yesuus jalatti lafa dhooftee kuftee fayyisuu Waaqayyo isa jiraataa kana ofirratti argitee dhugaa baate. Innis yaa intala koo nagaadhaan naqi amantiin kee si fayyiseera. Ela argitanitti amantiin kee si fayyiseera. Amantiin daandii namni itti Waaqayyo wajjin wal arguu danda'udha. Amantiin wanta ittiin hiixatanii waa fudhachuu waa qabachuu danda'an. Amantiin waan hin jirre jira jedhanii akka waan jirutti lakkaa'atanii waan hin jirre immoo lafa onaarraa misoomee ijaan arguudha. Maqaa gooftaa Yesuusiin waan jireenya kee dhiphise ofirraa dhabiiti waan bara dheeraa harkaan qabachuuf hiixattee dhabde immoo harkaan qabadhu maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa
Yaa'iroos mana isaatti fudhatee yeroo galutti intalli Yaa'iroos kun duuteetti maal taateetti duuteetti boossistoota warra bitamee waan hin jirre akka isa jiruutti dubbatanii eeyyeen seenaan jirre kaasanii warra boossisee boo'ee boossisuuti mana Yaa'iroositti balbala isaatti boroo isaatti naanna'ee boo'anii boossisu intalittiin garuu duuteetti. Isa booddee dhaqeetu gadi yaa'aadhe warra kamiin warra boossisee warra boo'ee boossisuun elaame Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Namni gaafa abdiin harkatti du'e namni abdiidhaan waan jiraatuufi namni gaafa abdiin harkatti du'e jireenyi isaa du'aadha. Mana yaalaa deemee dhaqa dhukkubni kee kanadha yoo jedhe abdiinsaa waan harkatti du'eef achumatti feelta bakka achumatti abdii kutata abdiinsaa waan harkaa kufeefi innis achumatti kufa maqaa Yesuusiin abdiisa si harkatti ajjeese harki Waaqayyo sa'aatii kana mul'ata kufe si harkatti abdii kufe nagaa si harkaa dadhabe maqaa Yesuusiin harki Waaqayyo si dafaa deebisu gadi yaase dhaqee maaloo warra boo'ee boosisu sana. Isaanis itti kolfani maali wanta akkasii nama du'eedha abdiin hin jiru kanaa booddee yaalamtee fayyuu hin dandeessu kanaa booddee inni isa fayyisu isheen duuteetti barsiisaan joorsiin jedhan Yaa'iroositti dhaqanii isheen maal taateetti duuteetti kanaa booddee maal ta'uu hin dandeessu jiraachuu hin dandeessu ka'uu hin dandeessu lubbuun itti deebi'uu hin danda'uti barsiisaan joorsiin ennaani akkas jedhe gooftaan Yesuus amani duwwaa intalittiin hin fayyitii jedhe gaafa dhaqee mana Yaa'iroositti ol galee. Warratti boo'anii boossisan kan sana gadi yaasee ka'i intala kun haleluuyaa ittiin jedhu isheenis hin kaati wanta dinqiitu ta'e sila sagalee boo'ichaa dhaga'ama amma immoo gammachuutti jijjiirame sila sagalee gaddaa dhaga'ama amma immoo kolfatti jijjiirame maqaa Yesuus Kiristoosiin. Jireenya keerra naanna'ee sammuu keerra naanna'ee mana keerra naanna'ee sagalee gaddaa sitti lallabu humna dhiiga Yesuusiin utuu isa jiraataa qabattee utuu isa jiraachisu amanattee jirtu isa jireenya keerratti murtoo du'aa rabsu harki Waaqayyo sa'aatii kana sirraa haa shanya'u. Haleluuyaa maqaan Waaqayyo Waaqa jiraataa bara baraan eebbifamu. Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 11 dhattanii yoo dubbifattanii haadha hiyyeessaa tokkotu turteedha achi keessatti immoo. Kutaan sagalee Waaqayyoo mata dureen qabadhee dhufe kan biraa hafuurri Waaqayyoo garuu waan na dubbachiiseen dubbadhan maqaan Yesuus haa eebbifamu. Kutaa sana keessatti Luqaas 7:11 irratti immoo yoo dubbifattani haadha Yesuus mandara Naayim jedhamu keessa hin darba ture jedha haadha hiyyeessaa tokko jalaa immoo mucaa dargaggeessatu jalaa du'ee jedha maal ta'ee hin du'e dubartii kanaaf mucaan kun mucaa tokkichadha utuma mucaa 11 mucaa 21 qabaate iyyuu namni dhala isaatiif garaan isaa hin raafama hammam qabaatu iyyuu dhala isaatti namni garaan jabaatu badisa dhala isaa du'a dhala isaa garaan gammadu hin jiru. Kanaaf dubartiin kun isa iyyuu tokkitti qabdi inni qabdu sunu jalaa du'e isheenis immoo boo'aa gaddaa mimmaashee dhangalaasaa reeffa baachiftee boolli qotameera. Reeffa baachistee gara eessaatti geessiti gara awwaalaatti geessiti isa kana gidduutti hin dhaqe Yesuus yeroo Yesuus itti dhaqu. Warri reeffa baatanii adeeman sun lafa kaa'anii jedha amma maaliif lafa kaa'anii beektu Yesuus Kiristoos dhaqee amma dargaggeessa kana du'a keessaa kaasasa jedhanitti amananii miti garaan isaanii iyyuu yaadu maaliif reeffa kanatti Yesuus akkuma namoota biroo itti boo'ee darbasa jedhan yaadanii reeffa kana lafa kaa'an haa ta'u garuu malee isa du'a keessatti haleluuyaa. Namatti boo'ee gadda keessatti nama jajjabeessee darbu miti Yesuus isa du'a keessaa nama kaasee gadda nama irraanfachiisu malee haleluuyaa maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu isa du'a keessaa nama abjuu du'aa mul'ata du'aa nagaa du'aa deebisee isa immoo ija imimmaanii haquu danda'u Yesuus Kiristoostu dhaqee gara ishee OF jedha itti hiiqee OF hin boo'in jedhee jedha dhaqee dargaggeessicha harkaan qabee yaa dargaggeessa nana siinan jedha ka'ii jedheetu riba keessaa dammas riba akkamiin riba du'a boollittiin duwwaatti hafte warri reeffa baattus harka ishee qullaa galte dargaggeessichi garuu fayyee nagaatti galee gammachuudhaan deebi'anii gammadaa gaddaa ba'anii kolfaa manatti deebi'an har'as maqaa Yesuusiin jireenya gammachuu dhabe nagaa gammachuu dhabe bultoo gammachuu dhabe maqaa gooftaa Yesuusiin isa seexanni ajandaa baasee mana keerra naanna'u isa seexanni ajandaa baasee haleluuyaa labsii gaddaa baatee mana keerra naanna'u Waaqayyo hin jijjiira maqaan Yesuus haa eebbifamu. Hallelujah. Wangeela Yohaannis 11 irratti immoo yoo dubbifattani Maartaaf Maariyaami fira Yesuusidha. Yesuusin baay'ee jaallatu baay'ee
garuu obboleessa isaan baay'ee jaallatantu jalaa du'e. Eenyunni? Alaazaar. Isaan utuu Yesuus utuu Alaazaar fooniif lubbuudhaan walitti jiru yookiin immoo utuu hin du'in utuu addunyaa biyya lafaarra jiru akka Yesuus dhaqee isa fayyisuu eeggachaa turan. Garuu yeroo itti dhaqu beeka Yesuus. Yeroo akkamitti dhaqa? Yeroo abdiin dhumetti. Yeroo akkamitti dhaqa? Yeroo isaan kana booddee jiraachuu ka'uu deebi'ee galuu hin danda'u jedhanitti waan dhaquu barbaadeef dhiisi. Yeroo isaan eeganitti, yeroo ati eeggattutti, yeroo ati eeyyee naaf dhufa naaf argama jettutti miti Waaqayyo kan siif argamu. Yeroo ofiisaa barbaadetti karaa ati hedduu miti, karaa ati barbaadde miti, karaa ofiisaa barbaade, karaa ofiisaa fedhe, karaa ofiisaa jaallate, karaa sagalee barbaade Waaqayyo gara kee dhufuu danda'a. Ati bita eegda Waaqayyo mirgaan, ati gajjallaa eegda Waaqayyo gararraa. Waaqayyo qilleensa keessa lafa keessa nama keessa sagalee si erguu danda'a. Gaafa si fayyisuu gaafa hidhaa kee eeguu barbaade Waaqayyo maraatuu sammuunsa yaaduu hin dandeenye keessaa nu dubbatee si fayyisuu danda'a. Ati amani garuu namni haala ilaala. Elaame akkas jedhe Saamu'eel yeroo itti Isee ijoollee isaa Saamu'eel dura dabarsaa turetti Saamu'eel isa kanaa laata isa sanaa laata kan namni dibataaf qophaa'e isin jedhe ati jedhe Waaqayyo Saamu'eel ati fuula ilaalta ati hojjaa ilaaltee murteessita ani Waaqayyo garuu garaan ilaalaa jedhe. Garaan ilaalanii jedhe Waaqayyo. Garaa isaaf adda ba'e, garaa isaaf fo'ame, bifan ilaala miti, hojjaan ilaala miti, umuriin ilaala miti, sadarkaan ilaala miti. Ati hojjaa ilaalta innati kanaa sanaa jettu kana miti. Ani Waaqayyo naman irraa yaada qabu tokkoon qaba. Innis immoo eenyudha? Isa yaadi namaa irra hin jirre, isa sadarkaa namaa keessa hin jirre. Daawit isa gajjalla, isa moggaa, isa caakkaa keessaa ganaa waamamu sanan barbaada jedhe Waaqayyo. Maaliif anas dhaqee Waaqayyo karaa namni eegu karaa raajota gurguddoo karaa eeyyeen warra ceekuu qaban warra eeyyeen kallattii kanaan fayyisaa laata jedha namoonni baay'een. Kanaafidha namni fayyuu kan dadhabu. Garuu ati fayyisuma Waaqayyo isa jiraataa kanatti gaafa amante Waaqayyo wallaalaa keessaan beekaa keessaanis xiqqaa keessaan guddaa keessaanis maraatuu keessaanis sitti dubbatee si fayyisuu danda'a. Waaqayyo harreedhaan dubbate gaafa ulfina isaa mul'isuu barbaade. Harreedhaan dubbate Waaqayyo. Maaliif billaa keenya irratti ol kaafta? Ergamaa Waaqayyo fuula koo dhaabbatee jiru hin argitu ati jedheen. Waaqayyo gaafa ulfina isaa mul'isuu barbaadu, gaafa siif dubbachuu barbaadu, isa sirratti ka'u, isa si ari'atu, deebisee si kaasee isuma sanaan sitti dubbatee si fayyisu, isuma sanaan immoo si gargaaruu danda'a. Ati garuu Waaqayyotti amanii haala hin ilaalin, yeroo kee hin ilaalin, waan keessa jirtu hin ilaalin, Waaqayyo duwwaatti amanadhu, ija kee Waaqayyo irra kaawwadhu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa Maartaaf Maariyaam kun hin boo'u. Alaazaar erga awwaalame guyyaa 3 fixeera. Garuu Yesuus hin dhaqe. Gaafa Yesuus dhaqu eeyyeen akkuma nama kaanii akkuma Yihuudoota warra kaanii Yesuus jajjabeessee galuudhaaf dhufe yommuu jedhanii yaadanitti lakki ani Waaqayyo haleluuyaa ani Waaqayyo immoo seenaa keessan jijjiiruudhaafan dhufe jedheetu Yesuus nama guutuu Waaqa guutuu isa danda'a waan hundumaa ta'uu ta'ee gara isaanii dhaqe. Gara warra kamii? Gara warra uffata gaddaa, gara warra imimmaan gaddaa, gara warra irbaata gaddaa, gara warra marata gaddaa maratanii taa'anii dhaqe. Dhaqee maal jedhe? Nageessaa eessatti? Alaazaariin ka'a gaafa jette haleluuyaa. Obboleettiin maal jetti? Gaafa warri du'an deebi'anii ka'anitti ka'uuf jiranitti inni ka'aatti lakki jedhe nama amaneef har'ayyuu waan haaraan hin taane jireenya keessaniif waan haaraan hin ta'a. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa dhaqaatii kaleessa isarra tuultanii guyyaa 3 dura irra keessanii galtan sana irraa kaasaa jedhe. Fana si kafane lurakkinaa si dhokse moofa gaddaa sitti marame Waaqayyo sirraa kaasa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Irraa kaasa. Isa ittiin awwaaltan sana irraa kaasa. Digdiqa sana irraa kaasa. Isa itti martanii awwaaltan sana kafanicha irraa kutaa jedhe. Du'aa guyyaa 4 bule foolii jedheera jedhanii kan abdiitti kutatan Waaqayyo gooftaan ilma isaa Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti erge isa du'e boolla keessaa isa gadde immoo gaddaarraa qarras hin danda'a. Waaqayyo dhimma kee amani. Waaqayyo inni waan hundumaa gochuu danda'u si qaqqabata. Dubbii isaa ergee isaa nu fayyise
boolla du'aa keessaa isaan baaseedha dubbiin Waaqayyo. Har'as sagalichi waan hundumaa dura ture jedha Yohaannis yeroo lallabu. Sagalichi waan hundumaa dura ture, innis Waaqayyo ture, inni iyyuu Waaqayyo ture jedha. Egaa sagalichi waan hundumaa dura ture, humna kan qabu, hojii kan hojjetu, har'as kan jiraatu, bara baraan itti fufee kan jiru, har'as Waaqayyo Gooftaan sagalee jireenyaa siif erga. Waaqayyoon galateeffannee nan xumura. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kutaan Waaqayyoon isiniif kadhachuudhaaf dhufee Qorontos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 kaaftanii hanga lakkoofsa 25tti akkasin dubbifattan isin nan jajjabeessa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 18 hanga 25tti dubbifadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Mootii nagaa, abbaa waan hundumaa gochuu dandeessu, bara baraan kan jiraattu, maqaan kee Waaqayyoodha. Galanni siif haa ta'u. Baraa hamma bara baraatti eebbifame. Gaarummaan kee, tolli kee, araarri kee, eegumsi kee, jaalalli kee, inni guddaan, inni jabaan, inni amanamaan, inni danda'an wajjin waan ta'eef nu jiraannee, gargaaramnee, eegamnee guyyaa kana, yeroo kana, carraaf jaarraa kan argachuu dandeenyeerra. Maqaa Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Baraa hamma bara baraatti eebbifame. Araara kee nu jiraachise, araara kee nagaatti nu eege. Araara kee yaa Waaqayyo Gooftaa, du'a gar malee salphina qullaa buusuu maraatummaa nu oolchee guyyaa kanaaf carraa kana nuuf kenneef galanni siif haa ta'u. Ammas Gooftaa, tola gaarummaa keef gatii beenyaa kee waan siif laannu hin qabnu, atis kan biraan feetu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni keenya, maqaa Yesuusiin teessoo kee haa marsu. Amma Gooftaa, hidhaa du'aa, hidhaa seexanaa, hidhaa dhukkubaa, hidhaa maraatummaatiin hidhamanii, qabamanii, awwaalamanii kan jiran maqaa kee Gooftaa Yesuusiin sagalee kanaan haa hiikaman. Humna dhiiga hoolichaatiin haa hiikaman. Maqaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin bilisa ba'a. Hidhaa du'aatti, hidhaa seexanaatti, hidhaa baarsaatti, hidhaa cubbuutti maqaa Yesuusiin bilisa ba'a. Bilisa ba'a maqaa Yesuusiin. Bilisa ba'a maqaa Yesuusiin. Bilisa ba'a maqaa Yesuusiin. Yesuus galatoom. Sammuu kee keessa akka bineensaatti kan si ciniin obboleettiin tokko jirta. Harka kee mirgaatu waa si qabachuu dadhaba obboleettii kan biraan. Kanarraa kan ka'e baay'ee dhiphatta. Si nyaata harka kee keessa deeme. Akkasuma hojjaa miilla kee kana kan si nyaatu. Fuula kee kanarratti obboleettiin kan biraan akka bifa finnisaa fakkaatee kan si yaa'u, kan deebi'u, kan badu. Kanarraa kan ka'e fuulli kee kan jijjiirame. Qajjisni mataa keessanii akka ibiddaatti kan si gubu jirtu. Waaqayyo dhaloota kana hundumaa harka fayyisuu kootiin nan qaqqabadha. Obboleettii tokko irratti madaa arga. Haaleluyyaa. Seexanni siin du'a gar maleedhaan jireenya kee kana balleessuuf, lafarraa si kaasuuf qindoomina sirratti baas gidduun siif gala. Madaa kee haaleluyyaa. Madaa sirratti mul'atu kana ani Waaqayyo madaa'uu kootiinan jireenya keerraa nan gogsa. Nagaan siif hin taadha. Harki Waaqayyo fayyisuu Waaqayyo amma sa'aatii kana maqaa Yesuus Kiristoosiin isin qaqqabateera. Nama amaneef har'as harki Waaqayyo inni fayyisu, inni hiiku, inni caba namaa deddeebi'u, inni furmaata kennu, inni nagaa bade deebisu sa'aatii kana waltajjii kana gidduutti argameera. Jireenya obboleettii kootiif argameera. Firoota kanaaf argameera. Argama Waaqayyootti warra amantaniif maqaa Yesuusiin fayyina ofirratti argaa, hiikamsa ofirratti argaa, milkaa'insa ofirratti argaa. Jireenyi keessan haa eebbifamu. Inni isin abaaruu bare, inni isin qabuu bare, inni jireenya keessan ari'atuu bare maqaa Yesuusiin sa'aatii kanaa kaasee haa qabamu. Lafa isaarraa haa qabamu. Qilleensa isaarraa haa qabamu. Sammuuf hafuura keessan irraa haa qabamu. Jiruuf jireenya keessan irraa maqaa Yesuusiin haa qabamu. Eebba waaqarraa fi eebba lafarraan jireenyi keessan haa eebbifamu. Harki keessan, manni keessan, akkaawuntiin keessan maqaa Yesuusiin eebba Abrahaam, eebba Isiyaaq, eebba Yaaqoobiin haa eebbifamu. Waaqayyo harki kee waan isaan eebbiseef si haa galatu. Hundumaa hin gootaa ulfaadhu. Hidhaa dhukkubaa, hidhaa seexanaa, ilaa dhukkuba kaleen kan dhiphattan nama 3, dugda dhukkubbiidhaan baay'ee kan dhiphattu obboleettii tokko, harma kee keessaa akka bineensaatti kan si nyaatu obboleettiin kan biraa, garaa kee keessaa kan si gangalatu, appitaayitiin kee nyaata kan dadhabe obboleettiin tokko, harki fayyisuu Waaqayyo sin qaqqabateera. Maqaa Yesuusiin bilisa ba'a. Dhiiga Yesuusiin hiikamaa. Dhiiga Yesuusiin hiikamaa. Dhiiga Yesuusiin hiikamaa. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin bilisa ba'a. Maqaa Yesuusiin bilisa ba'a. Humna dhiiga Yesuusiin bilisa ba'a. Harki kee waan qaqqabateef, hiikamsi dhaloota kanaaf waan ta'eef si haa galatu. Maqaa isatti nu jaallatte ilma kee Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo waaqarraa baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Galatoomaa ulfaadhaa.
asumaan of kalchaa dursen ifamu sin gaafadha. Argeera isa biyya lafaa jetti. Argeera isa biyya lafaa fakkaatee kan nutti fakkeessu gaarummaan qabu tasaa gidiraaf kan dirree qopheessu. Argeera isa biyya lafaa fakkaatee kan nutti fakkeessu gaarummaan qabu tasaa gidiraaf kan dirree qopheessu. Gaarummaan qabu tasaa gidiraaf kan dirree qopheessu. Abeet yaa biyya lafaa maaluma si keessatti argama haalaan babbareeddee yeroon dabarfamta. Ulfinas namaaf hin kennitu salphinaan nama simatta. Abeet yaa biyya lafaa maaluma si keessatti argama haalaan babbareeddee yeroon dabarfamta. Ulfinas namaaf hin kennitu salphinaan nama simatta. Ulfinas namaaf hin kennitu salphinaan nama simatta. Guuttees namaaf hin guuttu humna namaa nyaatta. Foon keenya siif dhiifni hafuuraaf maaf kaattaa. Guuttees namaaf hin guuttu humna namaa nyaatta. Foon keenya siif dhiifni hafuuraaf maaf kaattaa. Foon keenya siif dhiifni hafuuraaf maaf kaattaa. Siganneerra nutoo ijoolleen waaqayyoo si'achi nun argattu nurraan eegin leeyyoo. Siganneerra nutoo ijoolleen waaqayyoo si'achi nun argattu nurraan eegin leeyyoo. Si'achi nun argattu nurraan eegin leeyyoo. Tolli kan kee jallootaaf sobaaf bakka laattaa. Ijoollee waaqayyoof qorumsa maaf laattaa. Tolli kan kee jallootaaf sobaaf bakka laattaa. Ijoollee waaqayyoof qorumsa maaf laattaa. Ijoollee waaqayyoof qorumsa maaf laattaa. Tasa namaan kennu jireenya biyyi lafaa. Yesuusin amanii isa garaa laafaa. Tasa namaan kennu jireenya biyyi lafaa. Yesuusin amanii isa garaa laafaa. Yesuusin amanii isa garaa laafaa. Isa biyyi lafaa. Isa biyyi lafaa. Isa biyya lafaa tasa hin amanin sobee sitti tasaasaa. Daandii gaarii dhiisee jallaarra si baasaa. Isa biyya lafaa tasa hin amanin sobee sitti tasaasaa. Daandii gaarii dhiisee jallaarra si baasaa. Daandii gaarii dhiisee jallaarra si baasaa. Maaloo yaa biyya lafaa maaf garaa jabaattaa. Garraamota jibbitee jalloota maaf jaallattaa. Maaloo yaa biyya lafaa maaf garaa jabaattaa. Garraamota jibbitee jalloota maaf jaallattaa. Garraamota jibbitee jalloota maaf jaallattaa. Anayyuu na dhibaa inni biyya lafaa silaa galman gahuu. Anayyuu na dhibaa inni biyya lafaa silaa galman gahuu maaliif tattaafataa bara dhufaa darbaa. Bara darbaa dhufaa. Anayyuu na dhibaa inni biyya lafaa silayyuu galman gahuu maaliif tattaafataa bara darbaa dhufaa. Biyyi lafaa dabareedhaa mul'ateetuu dhokataa. Biyyi lafaa darabeedhaa. Biyyi lafaa darabeedhaa mul'ateetuu dhokataa. Jireenyas namaaf hin kennu. Biyyi lafaa dabareedhaa mul'ateetuu dhokataa namaaf hin kennu. Durri kee bareedaa dhumni kee fokkisaa. Lijlicii hedduu qabdaa kan hin beekamne hangisaa. Durri kee bareedaa dhumni kee fokkisaa. Lijlicii hedduu qabdaa kan hin beekamne hangisaa. Hedduu qabdaa kan hin beekamne hangisaa. Nagaatti yaa biyya lafaa gaarummaaf. Nagaatti yaa biyya lafaa gaarummaaf badiinsa kee nutoo argineerraa. Isin mil'annuu sagalee waaqayyoof nuti iddoo laanneerraa. Nagaatti yaa biyya lafaa gaarummaaf badiinsa kee nutoo argineerraa. Tasas hin mil'annu sagalee waaqayyoof nuti iddoo laanneerraa. Walaloon koo asumarratti xumurama. Waaqayyo baraa fi jireenya kee eebbifamaa. Obboloo tokko sagalee